Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee hangafoota isaanii dursuun isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amiin Shubbiseeti. Baatii Ramadaanaa bara kanaa keessa namoota miiliyoona 31tu umraa taasise jedhame. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa fi Komishiiniin Zakaa fi Awqaafaa waliigaltee mallatteessan. Gaggeessaa waliigalaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan Teheraan irratti gaggeessaniin ajjeefamuu isaa hordofee ilmi isaanii Mojtabaa Khamenei bakka isaa bu'eera jedhame. Doonaald Tiraamp waraana Iraan keessa jiru xumuruudhaaf Netanyaahuu wajjin mari'achuu qabnaa jedhan. Oduu kanaa fi kanneen biroo isin daawwachiifnaa hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeerra. Baatii Ramadaanaa bara kanaa keessa namoota miiliyoona 31 oltu umraa taasise. Guyyoota jalqabaa baatii Ramadaanaa 1447ffaa Musliimoonni miiliyoona 31 ol guutuu addunyaa irraa umraa gochuu isaanii giddugalli tajaajila geejjibaa Masjid Al-Haram beeksiseera. Giddugalli tajaajila geejjibaa Masjid Al-Haram akka ibsetti hawaasa Musliimaa miiliyoona 31 ol ta'an kana deddeebisuudhaaf Makkaa fi Shaats gidduutti awutoobisoonni 2300 ol hirmaataniiru jedhe. Awutoobisoonni kunneen daawwattoota kanneen deddeebisuudhaaf yeroo 700 ol deddeebi'uu isaaniis beeksisee jira. Akka ibsa giddugalichaatti baatii Ramadaanaa eebbifamaa kana keessa yaa'insa tiraafikaa sirreessuu fi gochoota amantii karaa mijataa ta'een geggeessuudhaaf fayyadeera jechuunis dubbataniiru. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa fi Komishiiniin Zakaa fi Awqaafaa waliigaltee mallatteessan. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa fi Komishiiniin Zakaa fi Awqaafaa Itiyoophiyaa waloon hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessaniiru. Mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itiyoophiyaa jalatti kan hundeeffame Komishiiniin Zakaa fi Awqaafaa erga hundeeffame hojiiwwan hedduu hojjechaa kan jiru yoo ta'u guyyaa kaleessaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa wajjinis hojii waliigaltee mallatteessaniiru. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaadhaa sagantaa iftaaraa guyyaa kaleessaa maamiloota isaatiif qopheesse irratti komishiinicha wajjin waliin hojjechuuf waliigalaniiru. Sagantaa kana irratti argamuudhaan haasaa kan taasisan Pirezidaantiin Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa Obbo Darribii Asfaaw Hurrisaa akka jedhanitti komishiiniin Awqaafaaf birrii miiliyoona 5 komishiinii Zakaatiif ammoo miiliyoona 5 walumaa galatti miiliyoona 10 kennuu isaanii himaniiru. Sirna waliigaltee isaanii kana irratti akka himanitti gara fuulduraattis waloon hojjechuu kan ta'u mirkaneessaniiru. Waldhabdeen Suudaan kibbaa hammaachuu hordofee lammiileen kumaatamaan lakkaa'aman gara Itoophiyaatti baqachaa jiraachuun gabaafame. Baha Suudaan kibbaatti waldhabdee hidhannoo hammaachaa dhufee lammiileen nagahaa kumaatamaan lakkaa'aman akka bu'uu fi naannoo ishee irraa baqatanii gara daangaa Itoophiyaatti ce'aa jiraachuun gabaafameera. Raayyaan ittisaa uummata Suudaan kibbaa akka jedhetti lammiileen nagahaa hojjettoonni gargaarsaa fi nageenyaa eegdonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii haleellaa kana karoorfamee dura bakka sana akka gadhiisan ajaja kennuu Aljaziiraan himeera. Ajajni kun hanga wiixata har'aatti naannicha guutumaan guututti duwwaa akka ta'uu akeekkachiisee turuun isaa beekameera. Qondaalli gargaarsa namoomaa naannichaa Niyal Leewuu akka jedhanitti yeroo ammaa kana magaalaan Akooboo duwwaa taatee jirti. Dubartoonni daa'immanii fi manguddoonni ba'anii gara daangaa Itoophiyaatti ce'aniiru jechuun himaniiti kan isaan jiran. Qondaalli gargaarsa namoomaa naannichaa kun dilbata galgala sagalee qawwee maashinii naannichatti dhihaachaa jiru dhagahuu isaanii kan ibsamee fi ajajni yeroo xumuraa raayyaa ittisaa biyyaa wiixataa waaree booda akka xumuramus himaniiti kan isaan jiran. Waldhabdeen kun hojii waraanaa mootummaa farra mormitootaa irratti gaggeeffamu kan baatii gurraandhalaa jalqabee fi Operation Enduring Peace jedhamee moggaafame waliin kan wal qabatudha jedhan. Humnoonni mormitootaa muddee darbee irraa eegalee ejjennoo mootummaa qabaachuu jalqabuudhaan guutuu bulchiinsa Joongilee keessatti namoota 28,000 ol buqqa'uun gabaafameera. Akkasumas komishiiniin mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Suudaan kibbaa irratti hojjetu hoggansi biyyattii rakkoo uummata mudate kana ciminaan yoo hin hordofne yookaan hin furre gara waraana guutuutti ceehuu danda'a jechuun akeekkachiiseera. Komishiiniin kun akka ibsetti yakkichi hammeenyaan dabalaa jiraachuu kan babal'ate tahuu dhaabbileen mootummaa akka hin cufnee fi ceehumsa siyaasaa biyyattii akka hin miidhamneef tumsi biyyaalessaa kan naannoo fi kan addunyaa hatattamaan barbaachisaadha jedheera. Pirezidaantii Alsiisiin waraanni baha giddugaleessaa diinagdee Masrii irratti dhiibbaa uumaa jira jechuun iyyate. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Alsiisii waraana baha giddugaleessaa keessatti hammaachaa jiru diinagdee biyyattii dhiphisee akka jiru ibsuudhaan Masriin yeroo muddamaa diinagdee keessa akka jirtu himan. Pirezidaantichi haala kanaan qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufuu akka danda'u irratti akeekkachiisa kennaniiru. Biyyi Arabaa addunyaa irraa uummata baay'inaan guddaa qabdu Masriin hanga ammaatti waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwataniin kallattiin miidhamuu baattus
Waraanni kun diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumuun naannoo galoo galaanaa keessatti jeequmsa uumamee fi sodaa nageenyaa daldala karaa murteessaa ta'e Strait of Hormuz irratti uumame wal qabate rakkoon cimaan biyyattii irratti fidaa akka jiru himaniira. Paawundiin Masrii ji'oota 8 darban keessatti doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu sadarkaa gadi aanaa irra gaheera. Yeroo ammaa doolaarri Ameerikaa tokko paawundii Masrii 50tti jijjiiramuu ta'a. Gabaastonni garaagaraa kan agarsiisan yoo ta'u yeroo wal fakkaataatti investimentii yeroo gabaabaa keessatti biyya keessaa akka ba'an himeeti kan inni jiru. Diinagdeen Masrii kan baay'inaan al-ergii fi galii alaa irratti hirkatu hir'ina gatii paawundii bara 2022 irraa eegalee harka 3 keessa harka 2 gadi bu'ee duraanuu dhiphachaa kan ture yoo ta'u haalli amma jiru kun rakkoo kana caalatti hammeessaa akka jirus ogeeyyiin diinagdee himaniiru. Masriidhaaf madda sharafa alaa guddaa ta'e Suez Kanaal irratti dhiibbaa geessisuu danda'u jedhanii akkasumas dhaabbileen doonii gurguddoo sodaa nageenyaa isaaniitiin gara daandii dheeraa Cape of Good Hope itti naanna'anii imaluu isaanii jalqabaniiru jechuun himeera. Tiraamp waraana Iraan xumuruudhaaf Netanyaahuu wajjin mari'annee murteessina jedhe. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Iraan irratti xumuruuf murtee kan dabarsinu ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu wajjin erga mari'annee booda jedheera. Akka barruun The Times of Israel gabaasetti dhimma waraanichaa xumuruu irratti mari'achaa jirra kan jedhee fi yeroon isaa sirriitti murtichaa nan dabarsa jechuun gabaasa kana keessatti eereera. Gaaffii waraanni Ameerikaa Iraaniin haleeluu yoo dhaabe Israa'el kophaa ishee waraanichatti fuftimoo jedhamee kan gaafatame Doonaald Tiraamp hireen kun akka hin uumamne beeksiseeti jira. Kana jechuun Ameerikaa fi Israa'el takkumaa gargar hin baatu jechuun kan himee fi waan gochuu barbaachisaa ta'e hundaa ni goona jechuunis himeera. Waraanni baha giddu galeessa haala itti fufee jiruun haleellaan diroonii Iraan Bahareen irratti raawwatte namoonni 32 madaa'uun gabaafameera. Biyyoota galoo galaanaa akka Bahareenii fi Kuweet keessatti sagaleen dhuka'aa hedduun dhagahamu miidiyaaleen Iraan gabaasu hordofee haleellaan diroonii Bahareen irratti raawwatteen namoonni 32 madaa'uun isaanii ibsameera. Haleellaa kanaan kanneen miidhaman martuu lammiilee biyyattii yoo ta'an isaan keessaa daa'imni xiqqaan baatii 2 akka jirus gabaafameera. Haleellaan Iraan dhiheenya magaalaa guddoo biyyattiitti raawwattee wal qabatee namoonni hedduu miidhamuu isaanii gabaasaaleen garaagaraa baasaa jiru. Miidiyaan Iraan IRIB akka gabaasetti haleellaa kana dursee Bahareen keessatti sagaleen akeekkachiiftuu dhagahamee jira. Akkuma kanaan magaalaan guddoon Kaatar Dohaa keessatti sagaleen dhukaa'aa hedduun dhagahamaa kan jiru ta'uu Ajaansi Firaansi Pirees naannichatti gabaaseera. Humni ittisaa Kaatar humnoonni isaanii misaa'ilota ganama bariidhaan itti dhukaafaman qolachuu guyyaa har'aa ifa godheera. Kanuma wal qabatee Ameerikaan hojjettoonni imbaasii ishee Saawud Arabiyaa jiran gadhiisanii akka bahanis ajaja dabarsiteerti. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hojjettoonni mootummaa Ameerikaa fi maatiin isaanii Saawud Arabiyaa gadhiisanii akka bahan ajaja kenneera. Kana malees ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun lammiileen biyyattii gara Saawud Arabiyaa deemuu fedhan akka irra deebi'anii yaadaniifis dubbateera. Iraan gaggeessaa olaanaa bakka Imaam Khamenei filatte. Gaggeessaan olaanaan yookaan waliigalaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei haleellaa Israa'elii fi Iraan Teheraan irratti gaggeessaniin ajjeefamuu isaa hordofee ilmi isaanii Mojtabaa Khamenei bakka isaanii bu'eera. Odeeffannoon dippiloomaasii Ameerikaa baroota 2000 gara dhumaa karaa Wikileaksiin ifa bahee humna duubaan jiru jechuudhaan Mojtabaa ibsee jira. Akka gabaasa Associated Pressitti Mojtabaan sirnicha keessatti gahumsa kan qabuu fi gaggeessaa jabaa jedhamee bal'inaan amanamaa tureera. Mojtabaa Khamenei filachuun falmisiisaa ta'uu danda'a jedhamee eeggamaa kan turee fi sababni isaa Riippaabilikiin Islaamaa kun kan hundeeffame sirni dhoohinsa. Mojtabaa Khamenei filachuun falmisiisaa ta'a jedhamee eeggamaa kan turee fi sababni isaas Riippaabilikiin Islaamaa kun kan hundeeffame sirni bulchiinsa mootii isaa bara 1979 erga fonqolchee booda ta'uu himameeti kan inni jiru. Aayidolojiin Riippaabilikaa kun garuu aangoon dhaalmaan osoo hin taane ejjennoo amantii fi dandeettii gaggeessummaa mirkanaa'e irratti hundaa'uudhaan filatamuu qaba jechuudhaan ejjennoo isaa kan qabudha. Ali Khameneiin waa'ee hoggansa Riippaabilika Islaamaa gara fuulduraa odeeffannoo waliigalaa qofa kaahaa turuun kan himame yoo ta'u yaada dhaalmaadhaan darba jedhu takkallee osoo keessa hin makin lubbuun darbeera. Yaada Mojtabaan hoggansaaf kaadhimamaa ta'ee dhihaachuu mormaa kan jiran yoo ta'u miseensonni tokko tokko kana keessaa miseensota mana maree hayyoo keessaa waggaa 2 dura mormuun isaanii yaadatama. Mojtabaan fulbaana 8 bara 1969 kaaba baha magaalaa Maashad keessatti kan dhalate yoo ta'u ijoollee Ali Khamenei qaban keessaa isa lammaffaadha jedhama. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa amantaa Alaavii jedhamu keessatti magaalaa guddoo Iraan kan taate Teheraan keessatti barachuu isaa mirkanaa'eera. Maqaan Mojtabaa yeroo jalqabaatiif kan bahee bara 2005 yeroo Mohammed filannoo pirezidaantummaa biyyattii mo'atettidha. West Asia News Agency, Reuters, BBC fi Al Jazeeraatu gabaase.
Kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsarri oduu keenya kan guyyaa har'aa baankii Awaashim. Baankichi erga hundeeffamee waggoota 31 kan dabarse yoo ta'u adeemsa isaa kana keessatti hojii faayinaansii cimsuu, hojiiwwan tola ooltummaa keessatti hirmaachuu, keessattuu namoota harka qalleeyyii fi dhaabbilee tola ooltummaa cinaa dhaabbachuu akkasumas yeroo uummanni musliimaa hajjii fi umraatti imalu doolaara dhiheessuun adda durummaa irratti kan argamudha.